Biyyoonni guddatanii fi biyyoonni mootiin bulan akkasumas biyyoonni qabeenya guddaa qaban konkolaataan yookaan xiyyaarri isaan ittiin imalan yookaan daandiin isaan irrattiin imalanis kan addaati. Masaraan isaan keessa jiraatanis tokko kan warqii irraa hojjetame inni kun ammoo akkaataa sikuritiidhaaf cimaa ta'utti kan hojjetamudha. Oomisha Boeing kan ta'e Air Force One Ameerikatti bulchiinsota yookaan pirezidaantota qofatu ittiin imala. Xiyyaarri kun Air Force One jedhama. Pirezidaantii Ameerikaa qofatu ittiin imala. Addunyaa kanatti Air Force One kan yaabbatu pirezidaantii Ameerikaa tahee nama filamu qofaadha. Xiyyaarri pirezidaantiin Ameerikaa qofti ittiin imalu kun White House samii irra balalu yookaan The Flying White House jedhamuun beekama. Biiroo pirezidaantii White House keessaa wanti jiru hunduu xiyyaara kana keessatti argama. Biiroo sadarkaa isaa eeggate kutaalee addaa pirezidaantiin gorsitootaa fi qondaaltota waraanaa ol aanoo wajjin itti wal gahu, kutaalee ciisichaa, kutaalee waldhaansaa, mana nyaataa fi kanneen itti bilcheeffamus kan of keessaa qabudha. Pirezidaantiin Ameerikaa wajjin xiyyaara Air Force kan yaabbatu garee eegdotaa fi gorsitoota akkasumas kanneen nyaata bilcheessan paayileetotaa fi gaazexeessitoonni 13 kan of keessatti hammatudha. Pirezidaantiin Ameerikaa xiyyaara kanaan bakka tokkotti imaluun dura gaazexeessitoonni waliin imalan sakatta'insa cimaa gulantaa garaagaraa darbuu qabu. Jalqaba irratti saroonni sakatta'aadhaaf leenjiin sakatta'amu. Itti aansuudhaan garee Secret Service waan jedhamuun kan sakatta'amanidha. Itti aanuun ammoo maashina sakatta'insaaf qophaa'e keessa erga darbanii xiyyaara Air Force One seenuudhaan kan isaaniif heeyyamamudha. Maarsariitiin The White House irratti akka ibsametti yeroo ammaa kana xiyyaaronni Air Force One pirezidaantii Ameerikaa qofaaf addatti bahanii kan tajaajilanidha. Xiyyaarri kun dhaabbata US xiyyaarota aviyeeshinii fi kan waraanaa oomishuun beekamu Boeingidhaan kan oomishamedha. Air Force One gosa xiyyaara geejjibaa namaaf oolu ta'us xiyyaarota geejjibaa namaa kan idilee warroota garaagaraa irraa adda kan ta'anidha. Wantoota xiyyaara kana adda godhan keessaa tokko qilleensarra osoo jiru boba'aa guuttachuun isaa ammoo ajaa'iba nama jechisiisa. White House akka beeksisetti xiyyaarri kun qilleensarra osoo jiru boba'aa guuttachuun pirezidaantiin Ameerikaa addunyaa jiru kana bakka kamiyyuu geessuu danda'a jedhameera. Xiyyaaronni aviyeeshinii yookaan geejjiba namaa kamuu boba'aa yeroo fixan buufata xiyyaaraa isaanitti dhihoo jiru qubachuudhaan boba'aa guuttatanii imala isaaniitti fufu. Air Force One garuu akkuma xiyyaarota waraanaa samii irratti yookaan qilleensa keessatti boba'aa kan guuttatanidha. Xiyyaaronni waraanaa yookaan basaasaa yeroo hedduu ergama fageenya dheeraaf qilleensarra yeroo turan xiyyaarri kan biraa boba'aa fidee qilleensarratti boba'aa itti guuttatu. Xiyyaarri pirezidaantiin Ameerikaa ittiin imalus xiyyaara geejjibaa namaa ta'ee osoo jiru yeroo rakkinnaatiif akka ta'utti qilleensarratti boba'aa akka guuttatu ta'ee kan oomishamedha. Sirna elektirooniksii farra misaa'elaas kan hidhate yommuu ta'u, xiyyaarri Air Force One kun gosoota xiyyaaraa Boeing 747 dhaabbanni Boeing oomishu ta'us nageenya pirezidaantii Ameerikaa eeguudhaaf jedhamee teeknooloojii ammayyaatiin dabalamee qofaa isaatti kan oomishamedha. Xiyyaarri amma pirezidaantiin Ameerikaa ittiin imalu hojiitti kan seene bara 1990 keessa yoo ta'u yeroo ammaa kana waggoota 30 ol kan lakkoofsisedha. Xiyyaarri kun yeroo qilleensa irra jirutti haleellaa misaa'elaa haa ta'u elektirooniksii pirezidaantii biyyattii irratti akka hin aggaamamneef jedhamee meeshaalee elektirooniksii farra misaa'elaa tahan kan ammayyaa kan qabudha. Osoo pirezidaantiin Ameerikaa xiyyaara Air Force One'dhaan balali'aa jiru akka tasaa misaa'elli lafarraa yookaan qilleensarraa yoo itti dhukaafame misaa'elli sun xiyyaaricharraa akka maquu kan taasisu sirna elektirooniksii farra misaa'elaa gadi lakkisa jedhama. Xiyyaarri Air Force One gosa xiyyaarotaa Boeing 747 dhaabbanni Boeing oomishu ta'us nageenya pirezidaantii Ameerikaatiif jedhamee addatti kan oomishamudha. Dhaabbanni Boeing fuula marsariitii isaa irratti akka ibsetti waggoota 50 oliif xiyyaara pirezidaantii Ameerikaa ittiin imalu oomisha akka turee fi xiyyaarri Air Force One amma tajaajila kennaa jiru teeknooloojii ammayyaan kan dabalamee fi nageenya pirezidaantii fi maatii isaanii eegumsa cimaa gochuudhaaf kophaatti kan hojjetamedha jedhee ibsa godheera. Sirna elektirooniksii farra misaa'elaa qofa osoo hin taane sirna qunnamtii ammayyaas kan of keessaa qabudha. Pirezidaantiin Ameerikaa qilleensarra osoo jiru qondaaltota siyaasaa fi qondaaltota waraanaa biyyattii waliin yookaan wajjin rakkoo tokko malee marii geggeessuu danda'a jedhama. Yeroo rakkinnaatti pirezidaantiin Ameerikaa kamiyyuu qilleensarra Air Force One keessa taa'ee biyyattii bulchuu akka danda'us kan dubbatamudha. Pirezidaantiin Ameerikaa yeroo rakkinnaa yookaan balaan biyyaalessaa mudate xiyyaara Air Force One keessa taa'uudhaan qilleensarra ajaja kan kenne biyyattii bulchu ta'us ni eegama.
Yeroo rakkoo cimaan biyyattii mudatu nageenyi pirezidaantichaaf maatii isaa yaaddoo keessa yeroo jira jedhamee Air Force One kaasuudhaan pirezidaanticha yeroodhaaf qilleensa keessa akka turu yookaan bakka mijataa akka turu kan godhamudha. Xiyyaarri kun qilleensarra boba'aa kan guuttatu ta'uun isaa osoo hin qubatin fageenya dheeraa akka imalu yookaan yeroo dheeraadhaaf samii keessa akka turu kan isa taasisudha. Gama biraatiin ammoo wantoonni biiroo pirezidaantii White House keessa jiran hunduu Air Force One keessa waan jiraniif pirezidaantichi qilleensa irra osoo jiruu biyyattitti ajajaa waraanaas ta'ee murteewwan siyaasaa garaagaraa dabarsuu akka danda'u kan isa dandeessisudha. Kanumaaf jecha Air Force One White House balali'u jechuudhaan maqaa moggaasa isaa argateera. Gama biraatiin ammoo wirtuu ajajaa Command Center jedhamus kan of keessatti qabu yommuu ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa qilleensarra osoo jiru ajajoota waraanaa fi tika biyyattii qunnamuudhaan murteewwan ajajaa yookaan murtii isaa kan dhuunfaas dabarsuu akka danda'u himama. Guyyaa pirezidaantiin Ameerikaa xiyyaara Air Force One keessatti sirna kakuu raawwates ni jira. Yeroon isaa bara 1963 yoo ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa ajjeefame Keenediin xiyyaara Air Force One fayyadamuudhaan Jaarman Berliin deemee erga deebi'ee booda duula filannoo gaggeessaa osoo jiru Teeksaas Daalaasitti ajjeefame. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa xiyyaarri Air Force One jedhamu kun erga hundeeffame yookaan erga hojjetame waggoota dheeraa lakkoofsisus garuu erga haala ammayyaatiin dabaalamee bifa haarawaa taheen dabaalamee dhufe ammoo waggoota 30 ol lakkoofsiseetiin jira. Reeffi Joon Keenedii Daalaas keessaa baafamee gara iddoo itti awwaalamuutti kan geeffames xiyyaaruma kanaan jedhama. Yeroo pirezidaantiin biyyattii lubbuun hin jirretti yookaan haala biyya bulchuun hin dandeenye keessa jirutti pirezidaantii ta'uudhaan biyyattii kan gaggeessan itti aanaa pirezidaantiiti. Pirezidaantii Joon Keenedii waan ajjeefameef battalumatti namni bakka isaa bu'uu qabu yookaan eenyu akka bu'u yeroo sanaa itti aanaa isaa kan ture Lyndon B. Johnson ture. Osoo reeffi Keenedii xiyyaara Air Force One keessaa hin bahin dura Lyndon Johnson achuma xiyyaaricha keessatti kakuu akka raawwatanis seenaan waggoota muraasa dura of duuba deebinee kan laalle nutti agarsiisee jira. Xiyyaarri Air Force One pirezidaantii Ameerikaa yeroo lubbuun jiru qofa osoo hin taane yeroo du'us reeffa isaa geggeessuuf kan itti fayyadamanidha. Bara haleellaa 911 guyyaa itti George W. Bush Air Force keessa taa'ee Ameerikaa itti bulche jechuunis kan lakkaa'amudha. Haleellaa fulbaana tokko bara 2001 kan 911 jedhamee lakkaa'amu yookaan 9/11 jedhamuudhaan beekamu Ameerikaatti raawwatame guyyaa itti faayidaan xiyyaara Air Force One qabu addunyatti mul'iseedha. Guyyaa Alqaayidaan gamoo giddugala daldala addunyaa magaalaa New Yorkitti argamu haleeluu yookaan kan haleele sana pirezidaantiin Ameerikaa yeroo sanaa George W. Bush mana barumsaa magaalaa Washington DC'dhaan ala jiru daawwachaa turaniiru. Bara bulchiinsa George W. Bush gorsituu nageenyaa biyyaalessaa Ameerikaa kan taate Condoleezza Rice waggoota dura BBCtti akka himtetti odeeffannoo haleellaa shororkeessummaadha jedhamee Ameerikaa irratti raawwatame akka dhageessen pirezidaantii Bushitti bilbiluudhaan akka itti himtee dubbatteerti. Osoo baay'ee hin turin xiyyaarri lammaffaan gamoo giddugala gabaa kanaa kan haleele yommuu ta'u, yeroo kana giddugala isaa White House kan ta'e Andy Card daree barattootaa kan George W. Bush taa'ee barattoota dhageeffatu yookaan ilaalu seenee gurratti kan himee fi xiyyaarri lammaffaan gamoo daldala addunyaa rukuteera jechuudhaan kan itti hime Ameerikaan haleellaa jala akka jirtu dhageessisee jira. Yeroo sanitti kam Air Force One fayyadamuudhaan ajajoonnii fi eegdonni George W. Bush kallattiidhaan akka xiyyaara kanatti nam'ee jedhu kan ajajanidha. Geggeessaa White House yeroo sanaa kan ta'e Andy Card Ameerikaan haleellamuu George W. Bushitti erga himee booda xiyyaarri Air Force One hatattamaan qophii akka ta'u ajaja dabarseera. Pirezidaantiin xiyyaaricha seenee osoo taa'ee hin tasgabbaahin xiyyaarichi ka'uudhaaf sochii isaa eegale jechuudhaan yaadannoon katabamee lafa jiru nutti agarsiiseera. Xiyyaarichi yeroo lafaa ka'u mataa ol qabee saffisaan gara samiitti akka bahu godhame xiyyaarichi tarii haleellaa misaa'elaa yookaan dhukaasa lafarraa yeroo ol aggaamame salphatti argachuu akka hin dandeenyeef akkasitti akka bahes kan akeekedha. Mark Tillman balaliisaa xiyyaara Air Force One yoo ta'u guyyaa haleellaa 911 mudate balaliisaa xiyyaarichaa yoo ta'eef koreen isaa guyyaa san waan ta'eef akka balaliisaa ture yaadatee jira. Xiyyaara erga kaasee booda garam deemaa yookaan garam deemna jedhee akka gaafataa turee fi yeroo sanatti George W. Bush gara Washington DC deemna jedhee akka itti himeef kanaaf ammoo
gara Washington DC'tti kallattiidhaan akka imaluu jalqabes yaadachiisee jira. Haleellaa 911 New York mudate booda qilleensa Ameerikaa guutumaan guututti akka cufamu godhame. Xiyyaara Air Force One'dhaan alatti balali'uun kamiyyuu yookaan balalliin diroonii xixiqqoodhaa hanga xiyyaara gugurdaatti akka qilleensa Ameerikaa keessa hin seenne kan ugguramedha. Pirezidaanti Bush qilleensarraa ajaja kennu eegale. Balalliin gara Washington ta'uuf kan ture adda cituudhaan buufata waraanaa bakka biraa jiru qubachuun akka danda'amu yookaan erga tasgabbaa'ee booda gara Washingtonitti akka deebi'us ajajni garaagaraa kenname. Wantoota xiyyaara Air Force One adda godhan keessaa tokko kan ta'e kutaa waldhaansaa baqaqsanii yaaluu qabaachuu isaati. Pirezidaantii Ameerikaa osoo balalii irra jiru rakkoon fayyaa yoo kan isa mudatu ta'e achuma keessatti tajaajila baqaqsanii yaaluu kan argatu ta'a jechuunis dubbatama. Tajaajila yookaan ogeeyyii fayyaa achi keessatti kan filataman qorichoota wantoota waldhaansaaf barbaachisan gosa dhiigaa pirezidaantichaaf ta'u hundi guutamee kan imaluudha. Ajaa'iba nama jechisiisa. Kun addunyaa irratti jannata seenuu waan fakkaatudha. Wanti biraa xiyyaara kana adda godhu keessaa kutaa nyaata itti bilcheessanii fi itti dhiheessanis kan qabu isaati. Xiyyaarichi si'a tokkotti nama 100 teessisuu kan danda'u kutaa itti nyaatan qaba. Hojii xiyyaara Air Force'dhaan wal qabatu hunda kan hojjetu garee qaama nageenyaa Presidential Aircraft yookaan Airlift jedhamuun kan hundaa'udha. Gareen kun qaama biiroo waraanaa White House ta'ee bara 1944tti kan hundaa'edha. Nageenya fayyummaa fi sochii pirezidaantii fi maatii isaa akkasumas kanneen isaa waliin socho'aniif kan itti gaafatamummaa guddaa qabudha. Pirezidaantii Ameerikaa xiyyaarri qophatti adda bahee kan hojjetame bara 1962tti yoo ta'u, pirezidaantii Ameerikaaf xiyyaarri qophatti adda bahee kan hojjetame bara 1962tti yoo ta'u, jalqaba kan xiyyaara Air Force One kan imale pirezidaanti John F. Kennedy'dha. Bara 1990moota keessa ammoo George W. Bush yeroo pirezidaantii ta'uu xiyyaarri Air Force One bifa ammayyaa taheen kan jiruu fi kanaan akka hojjetamu ajaja dabarse. Ergasii ammoo mala qunnamtii sirna elektirooniksii fi teeknoolojii ammayyaa fa'aa irratti jijjiiramoonni hedduunis taasifameetiin jira. Yeroo ammaa kana ammoo Doonaald J. Trump xiyyaara kanaan balali'uu yookaan xiyyaara kana keessatti turtii barbaade taasisuu hanga barri isaa xumuramutti mirga guutuu kan qabudha.